nagaa wallahi. Ganamaan laayifii nama seesisaa silaa yeroo kana hin jirtanii dura. Amma kophaan ganamaan laayifii nama seesisaa jedha. Turaanis gaafa ibsaan hin jirre bara akkumatti seenu ture miree amma gaafa inni jiru. Amma haga ibsaan jiru seentu ka haga inni deeme ka. Ha deebinee ree bikka keenyatti hundi keenyaa uumaa because warna dhibaabaraan jechuun duraanii isaa ture jechuun ni jira. Innis laayifii wayii seenu ture inni surree bara biyya tanatti because asitti na bira dhufee waliin fataa inni achirraan dammoo hangis takka takka qofanii seena isin dhabuun danda'u waan ta'eef jidduun isin seenee nagaa isin gaafadha. Amma garuu gizee hundaan dhufa amma torbaanii gizee torbanii dhufa gizee hundaa wanti dheeraa baduuf hin jiru. Ay kottu. Akkasitti qurxii keessan beekaa bakka warri maakiin amma heerumtee jirti alhamdulillahi warri heerumeenii badeettanii addan am so sorry guys nuti akka addunyaatti deemna malee akka namatti hin deemnu. Ammallee heerumteellee asumatti walii jalaa qabaarta tokko jala. Maakiin heerumteellee bootaan cuftii akka jedhaaran bariyootan. Dantaa isaanii haamaan nagalchi ግን nuti nama miidiyaati si garee durumarraa miidiyaadha warra miidiyaati. Nama miidiyaa tokko immoo jechuun nam tokko asirra yoo jaarsa qofaaf taa'u jiraata ta'in badda. So kanaaf miti just miidiyaa fayyadama duraanis innis miidiyaa fayyadama. Hin fayyadama fataa ajoo fataa jedhama jechuudha. Njoo yetta. Nara fataa badii machaachu. Sini taatolu kana caalallee. Yaa akkasi. Naa hin badiin haa. Waan ofii hin deemne. Badu waan ofii waliin fata jedhaa. Maybe haasawaa jiran saayii haasan bakka walitti deebina. Meesa jirti waan ofii. Hin jirtu ree waan ofii na biraan natti mul'attu akkam. Maybe gastii namarra jirti malee laayifii isirra hin jirtu mi? Baatee. Okay. Okay. Guys, akkuma yaadattan waggaa darbee wanti qopheessine ture awwaardi Hacaaluu Hundeessaa TikTok irratti jechuudha. TikTok irratti awwaardiin hin jire ture. Bara namoo hin qopheessine yaa akkuma beekamutti shugguxii taatee haftee xiqqishoo jidduudhaan yaa'u jidduudhaan qallab taaneetitti bannee akkasitti qopheessuu hin dandeenye jechuudha. Nu jala gahee sorry akka duraanitti sadarkaa maallaqa dooraala kuma bara darbee akkuma yaadanitti badhaasa dooraala kuma kannuu turre jechuudha. Awwaardiin Hacaaluu Hundeessaa TikTokii kanarratti kan Ghost Family'dhaan qophaa'e jechuudha. Amma immoo akkuma beekamutti xiqqishoonis biiziin ture sababa sanitti qopheessuu hin dandeenye nama hedduun naa barreessu jirtan teelegiraama irratti hin qopheessine garuu sagantaa xiqqoo takka hin qopheessa jeeti yaadame. Sagantaa xiqqoo takka yaadannoo Hacaaluu Hundeessaadha. TikTok irratti namoonni akka deengata dirqama badhaasa harkachuu osoo hin ta'in fe'annaa keessanii namni qopheessuu barbaada yoo jiraatan qophaa warri wallee qabdan akkasuma warri wallee qabdan wallee Hacaaluu Hundeessaati. Walloo Hacaaluu Hundeessaa ilaallatu akkasuma waan tokko ni jira miti. Warroonni akkasitti qopheessuu barbaadan qopheessitanii haala bareedaan mana kanatti artistoota irra nama lama akkana yaamannee nama isin jaalattan nam tokko yaamne yoo mijaa'eef akkasitti waliin kan kabajnu takiin kan yaadannu ta'aa jechuudha. Walii gallee
Halo. Turte bar turte. Moo ganaa ni turte. Allahi fi gubbaan jira gisee ganda geessinaa bilbilaa ganaa uffadhaa. Hayyee. Maki. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Baga nagaan deebite. Galatoomii. Shukruun. Akaanuma siin jechuu akkam nagaa qabda? Alhamdulillah. Baga irraa haftellee baga tokkaatellee shuggutiin baga deebitellee. Barbaadeeti gaga tokkaatii seettu. Mareef tokkaan ture jettee bardiqqoo tokkoon ture shuggutiin teessan tokkaatee turtee jettee jechuun ta'a. Ana haja uri adinaan jayin. Ana haja adinaan jayin indi. Ani nama nu tokko biyyatti. Tokko jechuun barka namarraa laashii jedhuudha bardiqqoosi waan biraatii miti. Nah akkasii wallahi baga nagaan deebite innillee baga nagaan achitti deebi'e. Nagaa qabda akkami? Alhamdulillah wallahi. Waan kennat deebine hoo jecha sanfaa itti nu banii gisee takka. Munna akkasii taganne warri bakkee nu dhibbiste kan nu dhiiste ka jedhullee kun amma haa gammadu. Bakka takkaan deemee asin jira. TikTok indisu. Alhamdulillah. Abu Rabbi sirraa dhiisunis waan biraa enjoy goota achitti bakka sanitti. Wallahi akkasitti jabaadhu haganuma nagaa isin jechuuf ol ba'e dalagaa irraa hin jira. Ibsaan nagaa qaba. Nagaa qaba wallahi alhamdulillah. Biyyatti bar guyyaa lamaan takkaa fataa wajjin jenne waa sitti hime.